sun eenyu jettanii karaa warra daraartuu kanaan jedhanii akkamitti hojjetan kun isiniif hima jechuudha. Viidiyoo kaameraallee fideetiin jira jechuudha. Yoo waliin nama wajjinoota daganillee isin uumama biraati hin dalagan. Hojiin keessa waan sammalee waan biraa hin yaadu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu akkamiin nagaa qabdan jala jirtu isin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashama harka foonii isin jecha hadhammoo sana dhalli sa'aatii galgala kana keessa halkan sa'aatii 4 immoo halkan keessa sa'aatii 3 kanaan hedduu tokko waan hedduu tokko na aarsee roozaan wantu si aarsi jechuun keessanillee hin oolamu tokkoffaa duratti akka tokko yaadutti tokkollee yaadee irraa gantummaa ta'a jechuudha. Ana mootiyyuu gaaffii yeroo baay'ee asirratti komitii jalatti illee keessanii komitii jalatti illee barreessitan jechuudha. Hundummaan keessanuu ni beektanii andammoo isin hin beeku isin na beektanii warri na hordoftan martummaan keessanuu akkasuma akkuma warri na jaallatu jiru warri na jibbu hedduu takka jira isin galee tokkoffaa Oromoon duraafuu wanni guddina dhabdee fi bakkuma argite fakkaatti haadha namni tokko osoo dhufee hin birri miliyoon takka yookiin kuma 10 isin kenne nama Oromummaa keessan gara Amaaraa jijjiirratu jechuudha isin galee bakkuma argitan bakkuma geettan fakkaata waan ta'eef fakkoottota waan ta'eef bakkuma argitan bakkuma argitan fakkaata jechuudha. Aslan haadhaanis yoo nama gaarii ta'e haadha na jajjanii boroo nama badaa ta'e immoo nama badatanii na arrabsanii jechuudha. Roozaan dammoo akkuma isin duraan itti beektan sani malee akkasirraallee nama jijjiiramu illee miti isin galee Roozaanii dhugaa rabbii dubbachuuf wanta Roozaa isiniif yoo himameellee hin dhumamu jechuudha. Gaaffii keessan Roozaa hedduu takka waan tokko hamilee namaa nama dhahee qalbii namaa nama tuqee qalbii namaa nama cabsu jechuudha. Isin deebisuuf jechuudha. Tokkoffaa duratti wanti isin beekuu qabdanii Roozaa warra komentii waan hin taane adda barreessu. Roozaa as jedhetti illee heerumtee Mustafatti illee heerumtee Muktaaritti illee heerumtee Sa'idotti illee heerumtee meeqaffaadha gaafa naan jettan 100 yoo heerume 1,000 danda'e 1,000 ofii yaa heerume wanti hundi hija. Kana fuudhu isinii miti kabiriin abbaasu isinii miti kamanatti naggaltu isinii miti hundiyyuu hiyya jechuudha. Wanti hundu kan baqa uumama hiyya jechuudha. Waan isin dakalee hin jiru wanti isin naqillee hin jiru jechuudha. Kaza warra komentii galtanii warra ala bulaa tokko jira galtanii warra kiftiidhaan homa arkee galtanii waan argitan waan ofii keessanii itti jirtan agartanii waan keessanii itti jirtan waan ofii keessanii beektan Roozaadhaan jettan jechuudha. Isin galee Roozaan qoshashaa miti nama bakka ni jira mikorra'ee maalummaaf eenyummaa isiitiin jiraatu malee Roozaan simbiloo miti akka nama yuutuubii irratti dhuftee abbaa feetee bira dhalattee abbaa feetee waliin hoo argamtee baaleggee isinitti fakkaatina. Isin galee Roozaachuun qeerransa wallaalaasi mashallah ana abiyyinu gati baay'ee naka malee isin dhiisaa isin zimbiloo kanneen dhiisaa aslan Abiy Ahmadu gati na arkachuu gati baay'ee kafalee na arkata akkas bilaashan na arkatu jechuudha. Kaza damooti wanti isin beekuu qabdan isin zimbiloo aslan komentii barreessee hom arge tokkoffaa duratti ijoolleen nuti waliin dalaynu hundi isaaniitu eenyummaan addaan dhorkuu hin danda'u eenyummaan addaan baasuu hin danda'u jirarraa abadan maaliif niin jaalladha niin kabajaa asii miti nuti warra waliin guddate warra kutaa ijoollee yeroo daa'imummaa namni hiriyaa waliin guddatanii jirti miti nuti ammootu warra waliin guddate jechuudha. Yamana irraa qabee ilaa asii waliin guddatee asii wal guddisnee wal jajjabeesnee wal qabannee utubaa waliif taanee wal qarqaarree bakka rakkanitti bakka hundatti wal bira dhaabbannee nuti nama as ga'e obboleeyyan keenya jechuudha. Marti isaaniitu wanni irraa qaban takka jiru. Roozaan asirratti isin wajjin bacaqeettee kolfisuun waan isii duuba jiru hin beektan jechuudha. Asirra waan isin waan duuba jiru hin beektan jechuudha. Akkan maali uuma argitan aslan dhugatti girrisaa isin jaan girrisaa Oromoon aslan girrisaadha. Oromoon isin galee zimbiloo gartanii bakkuma deemtan warri fakkaatu qoshaashota agartee warra aslan Oromoo yoo miti warri hadda isin malee nama saba biraa guddisee hin jiru bara isintu bara nama amma silaa bara isin namummaa qabaatanii bara dhiiga obboleessaa isiniitu warra baasu bara Oromoon isin galee osoo namummaa qabaatanii gumaa obboleessaa keessanii haasa'u ilaa ammaatii silaan isin nama baasu nama gumaa caalu baasu hin dandeenyettu asirra yookiin hin deemu umarri kakaasaa dammoo deebi'ee komentii barreesse diina keenya warra guddisee isin asirra warra diina keenya gartanii warra diina keenya guddisee isin galee isin warra humaan beekni horii baqaraa haaroodhaan jechuudha. Isin galee baala gootee anas Roozaan tuqaan jaalladhu gaafa achina tuqanaa mootu gaafa achina tuqanii wallaahi wabillahi waan aadaaf abbaa hin beekan
haadha abbaa dhaladhe abbaan yoo dhaabatee ati eenyu jee nama gaafatudha Roozaan isin galee siyyuu hin beeku nama jee isa san bo'oo akkati waan barbaade jedhudha Roozaan. Kazaa ደግሞ achi dhaabattanii Roozaan asitti la'uusu billoo jaarsi awwaalaa sun akkasitti jaarsi awwaalaa suni kanaaf dhiisee kanaaf maaliif na dhiisan aslan an takka namatti saffin beeku wallahi laazim waan isna jabu nama sabsiisee tufsiisee agartee kadhadhee boohee bultii tiyya keessa hin bahu jee nama bultii yaa jilbifadhee halkanii guyyaa boohee jiraataa ture Roozaan jechuudha isin gadi guyyaa takka gammachuudha Roozaan nama jiraatee hin beekne mistira na baasii waan tokko na baasisuuf hin deemina madaa hiyya na tuttuquuf hin deemina isin gadi Roozaan waan isin akkas taateef maa duraatu Allah hawlan kana faddaan baatee isin kana akkas taatee miti wallahi rabbiin jecha isin hadha namaan jettan kana isiniin haa tuqu waan amma isin jettan kan rabbiin isiniin haa dabale isin haa kafalu jechuudha wanta hadha facaafattan boro haamatta waan ta'eef isinii galee abbaan maal jedha amma waan isin waan barbaadan qaayxaliif isinitti illee hin aaru aslan baaligin mana masiiti qoshashan mana masiiti isinii galee waan teessanii yoo namni akkuma arginanitti bakka 100tti argamtanii akka feetan taatanitti an 100 bira argameef hin ta'u hunda obboleeyyan kiyya aslan Mustafaa wajjadaan jadiiti waliin mari'annee waasaappiidhaan wajjin mari'annee Mustafaa kana fatanuu ni qaba mee yoo si jaalladhe na dhiisa nyaamni jeeni nama walii galee firaankii raddalee isinii galee Muktaarin wal fuudhu deemu eessatti argatanii Muktaarin keessa fiddan Sa'iidoo haa ta'u mee qaaf deemta kaamera dhayxee viidiyoo waliin nama wajjinoo dalaganillee isin uumamaa biraati hin dalagan hojiin keessaa waan san malee waan biraa hin yaadu Roozaan garuu waan isii duuba jiru hin beektan Roozaa jechuun wallahi alhamdulillah ofittiin boona ofittiin korraa maal akka ta'e of beeka intala akkamii akka ta'e intala baalagee jedhamu intala nagayaatimu intala maal jedhamu asla Roozaa kolfisiisee nama waliin xabadheetiin yookiin abbaa fedha wajjin xabadhee gala malee nama kiftii akka keessaniitii miti wallahi zimbiloo wani beekne nama beektu jaal warra komentii kanaan jira aslan nam tokko hedduu jira namni nagaha namni waa'ee nagaalee dubbatu waa'ee kiyyallee beeku hedduu jira ani ijoollee waliin dalenu sanniin keessaa takkitti yoo akka tasaa Mustafaa heerumuu kadeemuudhaan Allah waan amsanuu sini galee kaazaa malee Roozaan abbaa fedhe dhaabbadhee ijoollee Yaman keessaa wajjin dhufne eenyummallee irraa nan dhorku jechuudha abbaa barbaade wajjin viidiyoo hin dalayna abbaa barbaade fa'aa wajjin gadiin baha oliin baha viidiyoo walirratti dalagana hojii kenna kun isin galee hojii kenna hojiidhaaf malee baalagummaa fi miti qoshashaa nama sa'a isin galee tokkoffaa dubartiin gaafa heerumtee baatu baalagee isinitti fakkaatti dubartiin heerumtee baatu gaafa baatu jaallattee osoo hin ta'in dirqama isii miidhamtee takka rakkattee takka namni badhee laalu nama gaarii akka gaarii jirata jedhaan keessatti immoo gubattee miidhamtee boottee dadhabdee tumamtee cabdee ijji isii badee miilli isii cabee harki isii cabee takka bultii san keessaa baate malee dubartiin maan tamiyyuu jechuudha yoo baalagee qoshashaa shaaraa irraa taate malee takkattiin bultiin taatee fi bultii ofii digdee deemtu inumaan jirtu dubartiin bultii hiitee baaltee dubartii waa meeqa keessa dabarte isinii galee dubartii madaa hedduu qabdudha dubartii akkan isin jedhee isin yoo hin jirtu dubartiin heerumtee baate bara warqiidha wallahi laazim isinii galee maaliif waa baay'ee argite waa baay'ee gubatte waan beektuuf maqaa ofii eeggatti hadha bultii kana keessaa bahee hadha mambeentu waan anjaa jetti maan naan je'anii jetti maqaa isii kana eeggachuuf jecha waa baay'ee dabarsitee waa baay'ee keessa jiraatti miidhamaa jiraatti jechuudha isin dammoo warri miidiyaarra dubartiin heerumtee deebitee bara maaliin isin geesse waan takkaan isin hin geenye wallahi miidhamtu malee aslan namni rakkatu malee bultii ofii keessaa hin ba'u miidhamu malee bultii isii keessaa nama meeqatu ilmaan ofii facaasee dhiisee deema maal jaallatee ilmoo tantitan ta'a jettee dhaltetan ilmoo tantitan tajaallatan dhiistee hin deemtu garuu ka bultii keessa hin jirre ka waa'ee bultii hin agarre ka waa'ee bultii hin agarre ka waa'ee ilmoo hin argine waan barbaadde jechuu dandeetta garuu zajaa kan keetiif ka boru si dhaqqabuuf jecha hadha waan tokko dubbachuu hin qabdu namnummaan ati waliin jirtu tokko maas hin jaa beekta anama dhugaa rabbi dubbachuuf haasawuma keessattuu gaafa namni waan hin taane isinii galee tasuma ta'ee viidiyoo dalanii jedhanii waan takka hin jirne qalbii keenyaa cabdi uf jala eega maaliif waan kara kiyya kanaaf naan qaaruuf naan jedhannatti fakkaata alhamdulillah rabbi alamaattu seentii baata akka rabbiin nalchee rabbiin ammoo duuba ishaa fuuldura keenya tolchuudhaaf inshaallah
inshallah akka fuuldura hiyatu walii jedhullee abdii guddaa qaba. Kanaafuu maqaa namarra kaayuudhaaf waan hin taatan komentii jedhatti barreessuudhaaf isin yoo jaallattan nama isinitti heerumuu dandeessan isin dandeessan baalageedhaan qoshaashaadhaan warra haadhaaf abbaa hin beekne warra shaara irratti dhalate waan barbaade namaan jechuu danda'a kawaayee namaa hin beekne gartanii haroodhaan kan namni hundi dhaqee bishaan irraa waraabatu roosaan namni hundi kan dhaqee bishaan irraa waraabatu alhamdulillah wanni kee hundi wanni irrasaati qalbii isinitti fakkaate wallaahi laazim akkuma isin jee Abiy Ahmed iyyuu birrii guddaa malee jechuudha. Gatii baay'ee na baasisni malee yoo na fuudhe malee nama kana na fuudhu miti sama inni iyyuu na fuudhe jechuudha. Kanaaf wanta kabajamtoota kee Roozaan illee ammallee waan biroo qabda. Roozaan nama jireenya isii keessatti mallaqa illee hin jaallanne kabajaa jaallattu. Tokkoffaa kabajaa hin jaalladha kabajaa fedha. Ciqaa ciqee hin fedhu nama na kabajuu fi nama maatii kiyya kabajuu rabbi naa hiru. Takka Mustafaa ta'a takka Kabiraa ta'a takka Mustafaan asiisinii bahuu danda'a takka Kabiraatiin immoo asiisinii bahuu danda'a waan na duuba jiru hin beektan akkanuma injiina hoolotii kalbaadha wallaalaazi yeroo takka nama jibbisiista wallaahi warri komentii kunni ani asinan hinduu komentii hin laalu biraashuma barreessaa wantaan malee akka isaa namni biraa argee barreessaa akkas jala barreessan faana jee yeroo tokko na dabbaru seenee ilaala malee asinan hin laalu ani isinii galee warra zimbiloo homa argee barreessu kanneen jechuudha haaroodhaan. والله لازم اسمه ميدني نجرا وان هذا أنا ما نجيت تنبور كتاني كان هو يو أموتشو هم ريتني لما نجينا وري وانا ما نجوا ولا شهر رت قدتي هو نمني بك هون تتيام وفي دقيقة كافي تقول شني روزا متي روزا جتشون وفين بونتي لما جرات ولا كواجه سيء كدي مكواجه ماتي يا إيه كواجه يا إيه كنا مجرات ولا أصلا الحمد لله رب العالمين نمني نمجرات شنو مجرات يسوي سن مجرات سنركته كان هو أنا بافد جالتي بافد يودي سيس ميري كبوتو كوا كباجان إنسانو كان بيهو قبل سنغالي ولا لازم والله روزا جيشون واو من بيت نسي أكمل يا رتنا ما أرجعنا مهي مزين بلور دنا وري هاتي في أبان وصوني كاين دتي ودل كذي مرتي ديك أهلك كنا ورتا كواجن تكلنا ورنا جالتو في أما كوني ورا زنبيلو كيف تيتا أهم بنا بكر إتوا مهم تدقيق كفتة موسى أنا مو كسمتي روسا تيجو كواجا كفتي بكر مهم تيامي بشارة ورا بطنتي وين يفودا كنا ورتا كواجن تكيا تكوفا أمالي نمني وانا كنا دلقيت نجي كبرنا رجع بسلي بيهجرنا نمسون إنه وجدتني كرا warra daraartuuf kanaan jedhanii akkamitti hojjetan kun isiniif hima kee jechuudha. Viidiyoo kaameraallee fideetiin jira jechuudha. Asumaan kun waan biraa isin arrabsaa asumaan immoo jedha. Na arsitanii karaa daraartuu saniini jedhanii akka amma addaan shakkeetti obboleessi daraartuullee ni fakkaata. Nama biraallee jechuudha akka waa wayii amma hin dubbadhu addaan baafadhee jira jechuudha namni sun garri itti shakkamee itti amma wanti wayii itti argamee karaa daraartuuti akkasii hin dubbannu amma seerarra jira gara mana seeraa deemaatiin jira jechuudha kanaafuu isin arrabsuu dhufee hadha biyyee nyaattan lolloodhaan inshallah lolloodhaan badisaa kofiidhaan.